السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشمار كفون وبليان كي كم جرتنا ناجحة اتدياد من اليوتيوب سبسكرايب لايك شير وشون دقتنا نسنين جد أورمو كي ولا قدسنو يا دكي سن كومنتي جران نابري ساعة اللي برانكي جايبا ويكابتني سنة دفه نمنا برانكي رتو جد فاطمة ويوتي nama simbaye jalatani fi dinqisiifattan boorsa bareedaa kana gosti galatoomtu tiliyaadda hanga xumuraatti dhageeffadhaan isiniin jedha. Sittaa tolu kaaqaaliti. Min walumaan nuti jaalala akkamishi dalagaa akkamaaf yaala. Dalagaan sirriidha. Namatti tolti dalagaan bareedduudha. Namatti tola bareeda. An yaada waysi mari'achuu feebar ummaa. Garuu see xiqqoo tanaan ummaa yoo jiru amma natti hin tolu yaaraa ummaa siin hin jedhu. Haati siin jaa yookiin Faatumaa siin jaa malee ummaa yoo jiru atuu xiqqeeshuu tanaaf dagaafsi argee xiqqirna jaa ummaa jechuudha. Lakkiboo. Aye ergati barbaade rakkoon qabu ummaa jechuun maal na dhiba. Amshir si waa kana dhuga. Akkasin jedhe. Wayi tokko si himuu dhufe naani loliin kaa'umoo. Naani loliin atis kaa'u. Akkan jedhee ummaa abboo chaanaala kiyya waan irra hojjedhu dhabe maaliin godhaa? Nyaata godhuu natti hin dhiisan kaane kushina akkas seenne naan jettee bilbila waan irratti hojjedhu dhabe namni sirraa bitna naan jedhanii gurguruufin dursee siin mari'achuu dhufe. Ni beektaa baay'eetiin dadhabee ijoollee hedduutti dadhabee chaanaala kiyya kana dhugaa rabbii wallaahi ka ani maal jee akka ani mun beeku waan irratti hojjedhu dhugumaan hin dhabe. Bilbiluma dhoofadhu yeroo takka takka akkasuma viidiyoo tiktok illee kan ijoolleen gita geemii walitti taphattu kan guddaa qabdi sagalee qabdi dhiideetu midheesti yeroo takka takka irra gadhiisi jechuudha. Kan wannaa qabdi jechuudha. Kan sagalee waan takkaa hin qabdi dhiideetu irraa godhii wannaa isa irraa balleessi midheessiiti. Waan hunda irraa qulqulleessi. Akkasuma viidiyoo mataa fakkeetii yeroo takka takkisima urjii waliin teetto waliin taphataa waan akkasii ijoollee irrattis piraankii hojjetaa. Waan akkasii jedhee malee maal wanta gurgurtuuf yoo ta'e. Ummaa dhugaa hundi dadhabee jira kalaas baay'ee tokko urjiinis naan sarmituu bar hojjechuun isheen homaan hojjennu jetti jaa gubbatti bahuun barbaadu minaan naan jechuu tuftee. Kijiba dhiisee amma kijiba aanaa kijiba dhiisuu urjii maatiin sarganii waliin sinaan akkasii hojjedhu beelartis biraan hojjedhu. والله إذا تشوف شيء إذا جت حاجة زي حاجة تتصور مقالات زي ما أعرف أقول لك مين أقول كل شيء ما أعرف أقول لك إذا كل شيء ما يفهم لما جلك نجاح عندكم لما جلك نجاح لما جلك نجر أكيد دوام وأنا توجر جيني أتوقع وسجنوبر urjillaan Suudii guyyaa torban tokko dura Suudii deemtee laal sabboontuudha bilbiltee nin dhufa sabboontuudhaan jettee sabboontuun natti gorsiti ta'uun oolu dhugaa micattiin naasar mudittee barummaa. Kijibaa miti dhuguma kiyyaa barda waltee fi dhuguma mee amma sabboontuu gaafatta mee sabboontuu dhaqii gaafadhu dhugaa sagalee qabdee filaalee akkanatti jiituudhaan wallolee jetteeni jennaan hayyasi fuudha bakkuma jirtu natti himi jetteeni bar dhuguma wallaahi dhuguma sani bar qaldii miti wallaahi qaldii miti ummaa qaldii miti garuu
Haina mana mantu. Laki dhuguma sabboontu gaafadhu mee waan jette sabboontu tunatti hime kaleessa na gaafatte amma immoo itti himee naan jette. Laa dhuguma deemtee turte guyyaa sadi dura garuu har'a kaleen hin dhufne. Amma sin deemti bara haadhatu achi jira waan ta'eef yeroo hedduu deddeebiti namittiin tiyya. Maal miskiina lakkaa sabboontu sanatti gorsaa bar hin lolaa jirti mucayyoon. Akkasumas viidiyoodhaan waraabee ishee erga yoo boqonnaa argate inshaallah harka mujatti arabaa waliin kudha malee asirraa viidiyoo hojjatee ishee qabeessa waraabee viidiyoo irratti gadhiifadhu moo mee najuun haa gaafadhu waa'ee urjii kanallee maaliif urjii irraa gorsitee itti gorsite jeein ba'allaa mataan isaa garagalee urjii naannoo itti gorsi sabboon bobbomma dhuguma garuu dubbiintu sobaa miti wallaahi sobaa miti garuu ati maaliif akkas namaan jettare shaggaa taata. Urjin berangki beracau sama berangki berusia sehingga kena siapa ni anak tu siapa kabar apa tu tadi wanita itu sudah wanita itu terang. Anak tu berangki berara wayo anak tu berang anak kubang kabu khair rabar kubang kabu akai si sagaler gitu. Apa mau lala tu? Amat saya gimana lagi? Wayo hatin tu nadide malif garu Urji raga puiti isi urji miskina kan abis foto tu urji raga pui wabrahi mata dhuguma wallahi urji mona in barbaadu naan jette channel kiyyan barbaadu jette lamanatti ta'ee bar wallahi dhuguma hin gaafatta umma wallahi dara wallahi hin jewane wallahi lazim dhugumaan hin barbaadu naan jette mee maaloo gorsi dhuguma qalbii miti Araan rumatti ba'uyyuun barbaadu naan jette nagartu ani guyyaa viidiyoo hojjedhe beekaa hedduu kana sababa isiin na diddeefin hojjechuu dhiise. Eshi gaafadhuti mee maal jette jeeyin dhuguma rabbiitti gaafadhu jee kaa'ummaa isa akkasii wallahi dura Franki si godha jedhee Franki illee na diddee immoo dhuguma sitti melle wanta sitti me kana soba sitti himne takka wallahi garuu ati rifattee akkasitti waan loofisee Franki si godhuuf sitti hime maal miskiina ajiitu sikkiina argite ani soba sitti himne wanta sitti hime kun hunduu dhuguma garuu akkasi rifachiisuuf sitti hime naa rifachuu diddee malee ila kuno ani yoo isin dhufte amma har'a dhufti jedhika yoo isin dhufte anatu si dubbisiisa yoo si asna bira geette si dubbisiisa yookiin atu bilbiltee fi gaafatta chaanala situ didemoo jiitu dhara sirra kaa'ee jettaan isin feetu dhugaa cinqii yuutuubii kana jala teettee cinqamuun fedhuu naan jette chaanalli sina bira jira anatu hirmaataani bar bilbila tokko irratti Ayyee taate kaamee amma maal jettaan daawwattoota keenyaan silaa ani firaankii naa ta'uu diddee ani firaankii si godha jedhee daawwattoota jirtutu mul'atii kana qabaa ngarasa namni akkana firaankis naman godhu kuni firaankii mitimmaa haasa'u mochi goone sanuu dubbima dhugaa itti himee rifachiisuuf naa rifachuu diddee bar share like godhaa fi jajjabeessaa viidiyoo walii daawwadhaa ishii qofa hin taane hundumti keessan viidiyoo walii daawwadhaa shares walii godhaa viidiyoo walii daawwadhaa gisee kun gadhiifate yoo yeroo san sagantaa irra jiraanne godhu sagantaa halkan hin hirmaanne walii daawwadhaa immoo sagantaa irra illee yoo jiraatan viidiyoo gadhiifatan daqiiquma kudhanii kaayakanii jechuudha halkan bilbila tokkoon deemaa walii gaadhaa fi kaan jalatti deebi'aa isiniin jedhaa
والجبيسة أو الكبسة سنين جلاس قالتهم أمتي أكبر كنا قلوزين فسيري كامل dhugaa ofii dhugama sitti hime wallahi lazim dhuguma sitti hime sabboontuun immoo uftee piraank na goote edaa urjii na bira jirti anatti fudhate naan jette laal na bira jirti naan jette akkasitti anis piraank besi narra hojjette san fidee sirra hojjadha jedhee haga sabboontuun gadhiistuun agartaamu dhukkee narraa haastee bar akkasii jawaadhu si galatoomi siin jaasittaasa qotaa miraa cufee ka'e